Beguni bukifana, beguni bukifana. Beguni bukifana, beguni bukifana. Titi danuraya de gurguda gudifana, gurguda gudifana. Titi danuraya de gudifana, gurguda gudifana. Kuni buki sudema, kuni buki sudema. Buki sudema, kuni buki sudema. Deebi'uudhaan egaa ganna gurraacha gara booqaa birraatti baatanii bara 2016 baga simattanii isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ammas bakka nuti jirru baadiyyaa bareedaa kan argite. Ana baraki ganda Meettaaddoo jedhamu baadiyyaa yeroo kanatti sittin tole innaa akkanatti gabbaatee ilaala. Sittin tolu asuma keessa fiigi si godha yoo argitu loowwanii sirriitti egaa margaa argatanii yeroo isaa bifti isaaniillee gaarii ta'ee jirutti argita. Magariisummaa isaa caffee isaa dhoqqeedhuma kana keessa deemuun baay'ee namatti tola. Yaadannoo hedduu namatti kaasa. Ammoo egaa birraanis bari'aa jira. Aduunis kinoo akkanatti ba'aatii magariisummaa wajjin immoo gaafa walitti dhufu ajaa'ibuma jechuu dandeenya daawwattoota keenya. Birraan bari'uu isaa immoo caalatti wantoota beeksisan keessa dargaggeessis kanaan gadi bahuudhaan qaccee kanadha kan inni dhukaasu. Egaa yeroo kun kan mul'isu egaa birraan bari'uu isaa agarsiisuudhaa fi kan malee dargaggoonni goobee shinooyyee taphachuudhaanis egaa sirriitti hin dabarsu. Egaa birraan bari'uu shi wantoota mul'isan keessaa isaan kun isaan ta'u. Dhugaadha yaadannoo hunda keessanii ta'uu danda'a. Keessumaa immoo gara baadiyyaatti akka keenya kanatti gaafa baatan waan aadaa duudhaa ganamaa san hedduu argattu. Nutillee isa barbaacha kan Finfinneedhaa baanee as dhufne daawwattoota keenya. Egaa waan hedduu qophaa'ee nu eegaatii jira. Nuti immoo waan argine sana egaa isin daawwachiisuudhaaf qophiirra jira. Wantoota nama bashannansiisan, nama barsiisan. Keessumaayyuu egaa qaammee keessa immoo qaammee tokko irratti baay'inaan shamarran sirba qaammee sirbaatii egaa warri dhiiraa immoo duuba deemanii akka eegumsaattis akka wal ilaallannaadhas bakka adda addaatti aadaa adda addaatu jira. Naannoo kana immoo aadaa akkamiitu jira kan jedhu egaa hordofnee kan isin biraan geenyudha kan ta'u daawwattoota keenya. Egaa muleen asitti birraan bari'uu isaa kanaanan isinitti agarsiisa jedhee jira qaacceessuudhaan mee dandeettii isaa laalla. Isin mana keessan taa'aa qophii keenya nu hordofaa isiniin jenna. Egaa akkuma jalqabarra kaafne egaa birraan bari'uu isaa wantoota beeksisan keessaa dargaggoonni warreen dhiiraa goobee warreen shamarranii immoo shinooyyee taphachuudhaan dabarsu. Egaa isaan faanas turmaata ni taasifna jechuudha. Isinis mana keessan taa'aa ayyaanicha kabajaa akka turmaata nu waliin taasiftan kabajaan isin affeerreera. Nu waliin tura. Sirraan fagaadha ka. Meetira meeqa? Osoo dabaran geeni bartee wajjin inni sookin nama irraanfatee bira akkasitti dhaabbachuun sirri miti. Hojii kana na dhowwiita. Ilaalta. Fagaachuun qabaa mitiiran. Suuta. Waan jettu. Fakkeessiteerta birra. Dhugaan daganne harka caalaa gaa wanta birraa fakkeessu keessaa inni kan ganna keessaa kan jedhan tokko miti. Ka keessumaa naannoo immoo yeroo ukeetti kabajamee darbu hagayya keessaa keessumaa warri loon tiksan kun baay'inaan egaa qopheeffatanii keessumaa akkuma amma argaa jirru kanatti bakka loon tiksaniitu keessaanii kabajaa kana egaa qaacceessaatii sirriitti darbu yaadannoo addaati. Iddoo baay'eetti dhaga'ama. Amma inni gamanaas inni gamaas waan kanan dhukaasa tiksiin akkana qopheeffachuu isaatu addanatti fakkaata miti wanti irraa hojjetamu iyyuu daawwattoota keenya waan addaati. Itti qophaa'a waan kana hojjechuudhaaf durumarraa hojjechaa yeroo kana gadi baasu. Ishiin kun immoo caalatti iyyuu dhuka'uudhaaf sagalee kan dhageessiftu ishii kanadha. Ogummaa addaa barbaada, fo'aa addaa barbaada. Muleen irreen ergifate daawwattoota keenya egaa qophii keenya akkas jechaa eegalutti jirra. Reefu eegalaa jirra egaa eenyudha baadiyyaa kana isinitti agarsiisuuf jenneetuma dhaabbanne haga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin tura. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Waan bareedaatti deemaa nu hordofaa isiniin jenna. Kottu hin deemne. Ayyaana gaarii. Beguni bukifana, beguni bukifana. Beguni bukifana, beguni bukifana.
faana. Xixiqqaa nurraa yaate gurguddaa guddifannaa gurguddaa guddifannaa. Lafi ijoolleessi gata Arme saatanis natti deemaa jira. kootu kan deemta bakka kakaase. Bakka isin gaa kana caalaa isin hin gargaaru arme. Ijoolleen na eegaa jiranii sa'aatii natti deema. Beenu bakka nagaan sa'aatiidhaan koottaa nama ormaatti waliin nuun jedhin daa'ima ormaan nuun jedhin dafaa koottaa nama waliin nuun jedhina sa'aatiin gal hin turin. Harmee bakka nan ba'a. Esh. Nagaan isin agarsiisu inni jiitiin nagaan ergitee isin agarsiisu gubbaa beenu. Amiin. Amataan nagaan isin agarsiisu. Gadi ngoriin daa'ima ormaatti waliin tuqina sa'aatiin gala beena. Esh armee dafeen gala. Esh armee. Jiituun nagaan isin agarsiisu. Amiin armee. Maal na jalaa turtanii armee nama naana baasuu dinnee miti. Maal seenee Akkanitti baus inna bee miti. Maal turtanii armeen na dhiisuu diddee gadi. Ara seegaa Indeen naqaamne. Maa inni qamisiin kee mositti dheerate? xiqqoon bal'isee natti fakkaate. Kiyya laalume? Kan keellee shaggaatti. Kenneerate. Beekunni buqqifannaa beekunni buqqifannaa. Beekunni bukkii faana. Beekunni bukkii faana. Kallattiin nu kennan isa kana waan ta'eef kallattii san deemnee ijoolleenis immoo shamarranis jijjiiru taphni sunis sa'aatiin isaa akka nu jala hin dabarre qee jedhame sana nagaa gaafanneetu dhufuu keenyas akka beekaniif nagaa gaafannee baana wayyure. Maal qophaa'u laata sanas mee seennee ilaalla. Kun ala shamarran tokkotti jijjiiru babbareedanii. Inumaayyuu isa kana dursinu laata moo baadumatti deebinu jaratti. Kan dafanii ba'an jiru. Kan dafanii ba'an jiru. Kan amma ganaa ba'aa jira misiir. Ijoolle jirtu maali Noora. akkam babbareedanii naguma jirtu akkam baga geessa Noora. babbareedan dhugaa Jirtaa baga ana dura nagaa gaafachaa jirtu tana mee intalli nuun jedhan mana qe'ee isaaniidhan akkam jirta naguma fayyuma jirtu akkam qophooftanii walee gaartu moo baga gammaddan kan baga geessan. walee gaa jirtu dalabboo akkatti ishiin shurrubbaa ishii dhaattee yookaan bareeda abboo maal jedhama kuna shifeerii jedhama kun akka keetti hin naanne Warra kamtu dhaata? Warra qaamee deemu dubara qaamee deemutu dhaata. si sirruma babbareechanii shufeerii keedhaanis erga ilaalan tokko tokko badeera argiteemi baay'ee bareeda dhugaa amma hin turtu moo reeffuma amma deemaa jirtu laata Amma reeffa manaa baanee hiriyoota keenya waamuu deemaa irraa. waamuu deemaa jirtu nuyi dhufuu keenyas akka beekanii fiqee warra manaa nagaa gaafachuu barbaanne turre dura kana nuun jedhanii achumaan kana jedhanii baga si arganne ammaati sirriitti nutti miqaqee fagoo miti mi'aan kana caala deemuu hin danda'u Baay'ee fagoo miti. eessaree Inoo bira geechaniirtu. isa mana citaa garas jiru sanami bakka sani hin dhufna sin naqqabna Wal waamtu amma deemtanii. bakka wal waama tole Sinaa gargaaru booddee walitti deebin. dhufuudhuma keenya nagaatti himna bakka sin qaqqabna tole eshi kottu kamulee amma irree keenya gaama bakka sirrii arganne namni roondaa kanatu dhiyoodha namaan jedha Dhiyoodha jedha. hawaasni jijjiirra argite argite hawaasa baay'ee karaarraan dadhabdu namni waliin ta'ee ayyaana kabajaa karaarra deemaa Lamma waan hundumtuu hudhaa jira. Firii godhachuudhaaf jira. Birraan egaa'ee kanaan beeka. Mana baadiyyaa argiteen bareedu. baay'ee bareeda qe'een dhugaa dhoqqee kana fa'aa yaadattu kan meeqa keessatti kuftee baatee Maarree yeroo amma immoo kunis hin qoorame kanaan booda. hin qooraa gaafa qoore immoo baay'ee bareeda waan qe'eedhuma kana nuun jettanii irra intalti yaa nagahuma gaafannee baana malee gaa'e amma asiis turuu hin dandeenyu garuu mee akkamitti jiru maal kan jedhu immoo akkamitti gaggeessanii kan jedhu sana laalla sareen immoo waan jiru natti fakkaatu hin jiru ta'e asuma jedhan homtuu karaarra jiru waluma siqna Warri kun waluma siqna kottu mee warrana qophaa'eeru maatiinis akkuma dargaggoota kanaa qophaa'u. eegaa maaliif amma immoo shamarranii fi dargaggoonni amma hin deemu jennu suni qe'eedhuma keessaa babbaanii booda immoo asuma dhudhufuus waan ta'eef hawaasni immoo akkamitti eegaa akkamitti ganama isaa
maaliin dabarsaa kan jedhu qe'eedhuma amma argamne kanatti jijjiiru nutti fakkaata akka namni nutti agarsiisa. Dargaggoota kana qofaaf osoo hin ta'in maatii kanaafis gammachuudha waan ta'eef. Dhugaadha. Warri kun gammachuudhaan warra manaa jirtu baga geessan baga birraatti hootan jirtu. Baga geessanii. Fayyuma. Baga birraatti baatanii. Jirtu naguma fayyuma baga birraatti baatan. Hawaasni akkamitti ayyaana kana kabajaa jenne isinis ganama keessan akkamitti calqabduu jenneetuma dura isinitti gorree deemne ka waamicha isin qabna mana keessanitti arra. Akkamitti dabarsitu ganama qaammee ganama gaafa hin jettan. Dargaggeessi kun amma qoqophaa'eera. Isinis dargaggeessa kana simachuudhaaf ayyaanichas immoo iftanii dabarsuudhaaf hin qophooftu miti manatti. Mee maal qophooftan? Horii qalannee, farsoo naqannee, daabboo tolfannee, biddeena tolfannee, waxii waxannee, findishaa akoofnee, aybii dhiyeeffannee, beetasaba keenya wajjin qalannee oolla. Ollaa keenya yaammannee, buna danfifannee. Qophooftanii amma? Qophoofne. Dargaggeessis immoo sirba miti laata? Isinis amma shamarra tokko baaftaniitu tasi. Mee akkamittiin ijoollee kana eegaa jirtu? Maalis qophaa'a laata? Maal qophooftan ammas manatti? Nuni wanni qophoofne hoolas qopheeffannee daabboodha, biddeena waan hundaa qophoofne ayyaana kana dabarsee tokko qophiitti gooneera. Shamarran har'a qe'ee namaatirra deemanii qunni buqqifatan kun booda asitti goruu mitiire? Hin goran. Nus isaan wajjin hin deebina. Akkam ture mee dur na yaadachiistaniire anis hin beeku. Isa durii sana na yaadachiisame maal jedhanii faarsu laata? Deemtanii itti miti isin? Oolira manaa baani. Yaa siiraa nama hoggaadha, yaa siiraa nama hoggaadha. Hoggaan nu geeche, yaa ayyaana hoggaadha, yaa ayyaana hoggaadha jenna. Kana barsiistan intala keessan? Dhaloota itti guddisaa jiru jechaadha. Eebbistaniitis baaftu miti laata? Moo calluma jettanii gallakkiftu? Haara nagaan baagalaa. Kunni jiituun nagaan isin galchitu nama ormaatti wal tuqaanna. Mana maaragiin darbaa orma ofin abaarsisinaa inni eebbaa. Gizee sanitti wadaajii hin qabu. Wadaajii wal dhungatu. Bakka akkasitti kanaan kan dabarsine. Seera qabas miti egaa? Seera qaba jecha. Maal inni seerisaa? Egaa akkasitti kan dabramee jiru. Aadaan isin eeyyamtiin ittiin beekaman maatiinis. Calluma jedhaniitu wadaajii kana qabu moo akkami laata? Jalqaba ilaallatu? Amma maaltu jira seetee inni hojjisu duuba fiiguu bakka kana wannoo jedhaniitu meera keessatti wadaajii qabu wadaajii hin dhungatu. Akkasitti dabarsine. Gaafa isin qalattanii gaafa waaqa qopheeffattan xiqqoo fudhanneetuma gara odoo taphni sun jala darbiin deemuuf deemna ka booda isinirra deebina. Booda immoo shamarran kanaafis ollaas waamtaniitu nyaachiftu? Shamarranis hin dhufanii hin nyaatamu ollaanis hin dhufanii dhandhama goonee kochee goonee hunda akkasitti dhiyeessinee wajjin hin nyaanne. Carraa qabeessa nu waan guddaarra dhufne. Garuu immoo kana ilaallee taphni garasiisuunis nu jala darbuu hin qabdu. Eebbuma keessan fudhannee achumaan boof jirra egaa kanumaan eebbisaati. Egaa eebbaati qaladhaa waan jedhu sana booda immoo maal fakkaataa maaltu qophaa'ee kan jedhu ilaallee deebi. Nu eegaa jiru warreen dhiichisanis dargaggeessis qophaa'eera shamarranis akkasuma qophaa'aniiru. Isaan kunni buqqifatanii sanaan booda sirbaa deemuu fi booddeerra immoo gara mana kanaattis deebi'uun isaanii hin oolu. Daawwattoota keenya egaa qe'ee irratti immoo akkamitti qophaa'u waanuma jedhu ilaaluudhaaf gaganda qe'ee tokkotti argamneeti booda immoo akkamitti waan as jiru kana qopheessanii ollaa wajjin akkamitti ayyaana dabarsuu kan jedhu ayyaana guddaatu jira asirratti amma garuu waan dhufneef tokko guddaa qabnaa shamarran akkamitti taphatu akkamitti dabarsu guyyaa kanaa kan jedhu immoo tapha guddaa deemuuf deemna haga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin tura isiniin jenna egaa isaan haa qophaa'ani nu adeemnu mitiire tani achiin hin deemina kotta qophoofne tole hin dhufna nu jiraadhaadha wal argina booda nagaan tole sirriitti qophaa'eega Beekuni buqqifannaa beekuni buqqifannaa Beekuni buqqifannaa beekuni buqqifannaa Xixiqqaa nurraa yaate gurguddaa guddifannaa gurguddaa guddifannaa. Xixiqqaa nurraa yaate gurguddaa guddifannaa Kunni buqqisuu deema kunni buqqisuu deema. Kunni buqqisuu deema kunni buqqisuu deema.
Benkuni bukifana, benkuni bukifana. Benkuni bukifana, benkuni bukifana. Titi danuraya de gurguda gudifana, gurguda gudifana. Buki sudema, kuni buki sudema. Oboreti maskara, kamendu bisudema, kamendu bisudema. Oboreti maskara, kamendu bisudema, kamendu bisudema. Kunia saseto, kunia saseto. Lale lale abuse kutuaji no na guya guya. Adiya dugu malka lale lale abuke adile budaya dugu malka. Shara shara gadi lale lale abuke minamagu bazi tuturarga. Diyela bujandi diyela. Wajingala asgo wajingala ishiki ishiki shurki ke inkora shurba na fejon tiramo kora kiki 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 farda farda minna agota farda minna agota kona kajete oabra kona kajete oabra mars mars oabra wali nofta duwe oabra gashami oabra bababli daume oabra izodar simi oabra birambariye farda minna agota ozosi gargare oabra oabra kurbena jibbita oabra bakkan kurbede oabra adira kochikise oabra adiriba rubaya oabra birambariye farda minna ladage awak ababu tarre birambariye kawana gare ladage awak ababu tarre birambariye kawana gare kombolcha wawa ladage awak kombolcha wawa ladage awak agota sinawa ladage awak gonti barcha ladage awak ajamoti gani ladage awak ajagsite dungo ladage awak dungo modi thani ladage awak ababu tarre birambariye akabarakani yalole kao wayalole nalole njenne wayalole kabajamtoota daawwattoota keenya egaa shamarran qonni buuqifannaa irratti argamu egaa dargaggeessi kunis immoo egaa shamarran kana maddii naannaati kan inni jiru akkuma argitan dhiichisaa jechuudha anis isaanii waliin dhiichisaan ture tole mee wala barru ayyee ayyalan jedhama wisoo hortee kush ana barra kirraa kan inni dhufe yeroo ammaa kana aadaa keenya argisiisuudhaaf jirra jechuudha gandi nuti hojjechaa jiru ganda meettaa jedhama ganda meettaa keessatti argamna jechuudha. Tole baga gammad. Ayyee baga walumaan gammad. Ayyaanni maal fakkaata? Ayyaanni bareedaadha. Ayyaanichi akkuma beekamu keessattuu naannoo kana kanatti naannoo keenya kanatti ayyaana kabaja guddaa qabudha. Ayyaana dubartoota jedhamuudhaan beekama. Haa ta'uuti dhiirris immoo guyyaa kana guyyaa itti carroomanidha. Guyyaa itti qaadimaa lallatanidha jechuudha. Kanaafuu nuufis carraa guddaadha. Asumaan lallachuu deemna jechuudha. Ayyaana dubartootaa kana keessa fayyadamuufis. Mee akkamittiin ilaallattu eessa dhaqxaniitu? Bifa lamaan kan ilaallannu jalqaba irratti akkuma beekamame maatiin yeroo baay'ee manaan baasanii dubartoonni immoo kan itti carrooman warri shamaraa yeroo ayyaana waggaa yeroo ayyaana qaammee kana jechuudha. Yeroo ayyaana qaammee kana isaan arganna jechuudha. Beellama walii beellamne iddoo qunnii buqqisaatti wal arganna. Sana booda shaashiin duraan irraa fuudhamu hin jira. Guyyaa sana galchine walii gallee karameella irraa fudhannee shaashii isaanii deebisna jechuudha. Achumaanis immoo yoo nu taate ilaallannee egaa jaarsummaa sin erguun keenya sin oolu. Har'a shaashii fudhannaadha moo laannaadha? Shaashii deebisnee guyyaatti karameella irraa fudhannee wadaajiin jira. Wadaajii bifa wadaajii saniin jaalala qabnu waliif ibsine kallattumaan gara maatiitti dabarraa jechuudha. Yoo walii taane yookiin immoo akka eegumsaatti namni wadaajii ta'e kun akka eegumsaatti eegumsa ishiidhaaf taasisee intala kana osoo hin fuudhin akkuma wadaajiitti wadaajii qofa qabee sana booda namni firaa fuudhuu hin danda'a jechuudha. Garuu hamma inni jirutti namni biraa kan tuqni irraa dhorkuu hin danda'a jechuudha. Ati hin qabdu amma kana dura? Ani kana dura illee hin qabu. Baruman carru malee yaada. Amma gara isaan qunnii buqqifatanitti deemnee ilaalla. Akkasitti deemnee ilaalla. Oo carroomne gaa achumaan ilaallanne jechuudha. Tole ulfaadhu fayyaa ta'ii ayyaana gaarii isin haa ta'u. Haadhi cifnu. Dhiichisaa deemu. Kaa'oo yaalole kaa'oo. Kaa'oo yaalole kaa'oo. Adeemsite dhungoo jetti loltuu kaa'oo. Kaa'oo yaalole kaa'oo. Akka barakaanii jetti lolee kaa'oo. Kaa'oo yaalole kaa'oo. Ibsayyeetu garbaa jetti loltuu kaa'oo. Ittanga sidarba yaalole kaa'oo. Kashaadhee kashaa yaalole kaa'oo. Waggaa
darree ani dhufnaan Ubbala ligurra, ubbala ligurra. Ubbala ligurra, ubbala ligurra. Dhufte madabra geesse kameela midubra, kameela midubra. Dhufte madabra geesse kameela midubra, kameela midubra. ajaa'ibam akkam jirtu baga geessanii baay'ee bareeddu hundi keessanuu amma duratti warra sin argadhe ture amma asitti wal argitanii nagattanii deemtan garuu ishin dulloomteettaniiti baay'ee bareeddaniirtu baga geessanii akkami qaammeen eenyume walaa birru maqaan kee Masarata Ilu amma qaammee qunni keessan buqqifattan qunni akkamitti buqqifattan mee maal jedhama kan qabdan xaalladduudha maal jedhamee natti kanumarra Qunni jedhama. Guduruun isaa kun shufeerii shamarran hawwatanii sanidha. Guduruun isa baddaa kun. Qunni guduree qunni jiidha jechuudha. keessaa filattanii hin buqqistu hundeerraa buqqifama jechaadha. Hundeerraa qunni aynata baay'ee jira. Shamarran qaammeedhaan deemtu jira. Qunni saree qunni namaa kan jedhamu jira. Maraxamee buqqifama. Keessaa filatamee kan eenyu sin barsiisee akkasitti buqqisu nama walakkaa naa kennite muunan buqqifaddaree Walumaan buqqifama. takka buqqisuu sin gargaaru wajjiniin. Qophee ammagaa ganamaan baatanii asitti wal argitanii qunni buqqifattanii hunduu qophooftanii kinoo xixinnaanis jalaa dhufaa jira gurguddaanis jira amma guyyaa kan erga qunni buqqifattanii booddee maal hojjettume? Erga qunni buqqifanne walitti yaanee qunni kana buqqifanne wallaallee akka babbareenne qunni kanallee buqqifanne gara mana namaatti deemna. Dura garuu abdaarii dhattuu jedhan. Abdaarii dhattu. Maal jettanii buqqifatte yeroo qunni buqqifatame duratti waan jettanii sirbaa turtan jira na barsiistaa fannee amma xiqqoo. Beenkunni buqqifannaa beenkunni buqqifannaa gurguddoo nurraa yaate xixinnoo guddifannaa xixinnoo guddifannaa jenna gurguddaa yaanii dhumani xixiqqoo guddifanna. Ambiraawo. Kan biraa itti fufi jechuufan. yaa qunni laga laga hoggaa maaliin deebitu yaa qaammee nagaa nagaa jedhu. Amma waggaan dhuftitti qaammee sirriitti eeggattu jechaadha. Sirriitti si oofnee eegganna qaammee baay'ee jaalanna qaammee nalamii dubraati. Erga kana buqqifattanii qunni buqqifattanii booddee moo sirbitti sin jijjiirama moo isuma kanaan sirbama? Hin jijjiirama. Maal jettu moo gas? Abdaarii faarsi. Bakka abdaarii deemu sanitti jechaadha. Akka naannoo kanatti calqaba abdaarii dhaxxanii achi bakka abdaarii sanaa deemtu. Ati kaastanii wal eebbistanii deemtu jechaadha. Ani immoo amma dudduuba keenya tokko natti ulfaachaa jira beektaa waatu nu duuba jiraadha ilaalimee duu. Maaluma godhe dargaggeessi guyyaa shamarraniitiin. Dargaggeessi wadaajisa jedhamu sanii deemu. Waa malee nu duuba hin dhaabbanne. Ani sodaadhee baqachuuf hin ture. Egaa maaltu jira waan jedhedhaa kana hundi keessan hin beektitti qophooftanii jechaadhaami. Egaa amma isin hin qabu taphadhaati egaa dargaa wajjumaan taphannaanis gaafa dadhabe isin biraa deema gaafa danda'ummoo dhufee isin wajjin shubbisaa deema qunni keessanii bubuqqifadhaati gara deemtanitti immoo wajjumaan deemnaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'uun jedha. Beenkunni buqqifannaa beenkunni buqqifannaa. Beenkunni buqqifannaa beenkunni buqqifannaa. Xixinnoo nurraa yaate gurguddaa guddifannaa gurguddaa guddifannaa. Xixinnoo nurraa yaate guddifannaa gurguddaa guddifannaa. Qorqoorroo ijaaree bambiyyaa dura dhumni qorqoorroo dura dhumni qorqoorroo. Ijaaree abbaan biyyaa dura dhumni qorqoorroo dura dhumni qorqoorroo. Yaa qodaa shunkurtiidha yaa qodaa shunkurtiidha. Ijoollee kameeraadhaa kurtiidha kameeraadhaa kurtiidha. Sabaddaa yaa ijoollee kameeraadhaa kurtiidha. Ijaaree abbaan biyyaa dura dhumni warqiidha dura dhumni warqiidha. Ijaaree abbaan biyyaa dura dhumni warqiidha dura dhumni warqiidha. Falataa kakkaaree falataa kakkaaree. Daawwattoota keenya egaa tapha qaammeeti kan daawwachaa jirtanii egaa shamarran kun qunni buqqifannaa booda immoo oduma isaan sirbanuu egaa erga irraa fagaadhe seenaan biraas turedhaan maaltu ture qunni buqqifannaa booda dargaggoonni isin duuba dhaabachaa turas. Wadaajitu ture. Wadaajii ture. Maal godhan? Wadaajii shaashii nurraa fudhatan. Inkannite kan keessan? Shaashii nurraa fudhatan. Shaarfii sirraa fudhatanii jechaadha. Yoomsi deebise jechaadha.
Karamellaa kenneefi shaarbi sannaaf deebisu. Yoo barbaadde karamellaa sana kenniteefi shaarbii fudhattaa jechaadha. Amma garuu egaa faarsaatii erga qunnii buqqifannaa dhuftanii immoo abdaarii bira dhuftanii kunoo maal agarsiisaa maal gochaas dhuftanii kan jedhu immoo naa kaasika. Abdaarii irreeffachuu dhuunne irreeffanneerra. Calqaba oduu mana namaan deemin abdaaritti irreeffatamaa jechaadha naannoo kana. Maal jettanii irreeffattanii akkamitti sirbaa turtanii akkamitti weeddisaa turtanii immoo asitti? Adamiyyaa kurfootoo hoggaan nu geesse asbaariyaa ulfootoo. Adamiyyaa kurfootoo bobaa kee ala seenee asbaariyaa ulfootoo. Jettanii tositti weeddistanii achi booda immoo erga gara mana namaa deemtu jechaadha ka. Adeemsa hedduu qaba jechaadha. Amma immoo gaafa mana namaa deemtan maal jettanii sirbitu? Mujjaa kararraa saaqii. Karra naasaaqii jechaa sirbitu. Waan gaariidha egaa amma deemsi keenya gara qe'ee namaati jechaadha ka. Gara qe'ee namaa deemna. Koottaa akkasuma maduuwwan deemanillee sirbaatumaa deemna. Mujjaa kararraa saaqii mujjaa kararraa saaqii. Mujjaa kararraa saaqii mujjaa kararraa saaqii. Ati abbaa biyya alamii kenna waaqii addunyaan tararraati. Ati abbaa biyya alamii kenna raati. Mujjaa kararraa saaqii. Yaa gifti mana kana desee kana niitu desee kana niitu. Yaa gifti mana kana desee kana niitu desee kana niitu. Gundana sara ete gundana sara ete. Gundana sara ete gundana sara ete. Yaa gifti mana kana yonan sara ete yonan sara ete. Yaa gifti mana kana yonan sara ete yonan sara ete. Muraya murafori muraya murafori. Karayana Kambentuni ayana dadarbata rayana. sayana ya sayana baragere dachana. Sayana ya sayana baragare dachana. Nagangala tambara nangeche baragare ti sinago nagan sinago naga sinaga nu fida kotta. Erga gaggeessitanii inni sunitti dhufeen immoo keessumaa duuba deemee nama gaggaafatu kana jaallattu laata? Enji alanna enjibbinu. Erga isaan deemanii booddeeni duuba deemee ijoolleen kuni maal hojjechaa turanii dheetan qorachaa jira baga geessan. Amen. Akkami qaameen? Shaggaad. Maal yaadattanii ijoollee kana gaafa argitan? Dusne bareedaman. Amma mee maal isaan wal fakkaataa garaagarummaa isaa maal yan jedhu dura sinnaa ibsaati jechumaan mootti naa dabaltu. Eenyu maqaan keessatti? Gaafa ijoollee sirban argine maal yaadattanii ijoollummaa keessanii keessatti yaadanne isinii akkamitti sirbaa turtanii bara keessanii yan jedhu mee gabaabsaan. Bara keenya moo? Bara keenya yaa baabile dole kamalende bitu yaa kammena gano tenna. Achumaan immoo inuma deemna warra sanna inna deemna ingalla deemna manuma hunda deemna. Nama sentanu maal jettu? Numa mucaa karrara saaki yaa abbaa mana kana alamii kana raagiyennes. Dargaggoonni shimala baatanii duwwa deeman faan jiru amma ammas jira moo dur jira? Jira abbo. Jira karamellaa bitannee deemna. Karamellaa bitannee bakka deemnu sa'itti wadaajin keenya nurraa fudhata hin kenninaafi. Achumatti wadaajiin achumatti dura wal argitu mooyi achumatti ilaallatu. Jira gara walgahii qabna warra abbaa dooyyoo tan jedhamu walgahii jalatti nayna achitti intabannaa irra gannaa achi mana namaa deemtanii mana namaa deemne in deemna mana isaanii sani maaddii nyaanna aannan nuna dhadhaan dibanna eebbina mana baan hoo baane in deemna in taphannaa dargaggoota wajjin irra gannaa in taphannaa karamellaa keenya kennine nu gallakkisa wadaajii teenya dhunganneeta. Achi booda carraa ta'ee egaa kan gaa'ela wajjin godhatanis jiru yeroo sana immoo kan darbanis jiru mee waan ofii dabarsitanii gaa'ela hin qabnu gizee san tapha bichaadha irra gannaan taphanne. Waatiinis namaa dilloonu warri keenya namaan illolan taphannee qunnii keenya sa'aatiidhaan darbine karaa warra keenyaa gala. Mastikaa keenyas bitannee wadaajii keenya kennine ol gaggeechinee galla bakka. Shaashii fudhata dur. Fudhata. Calqaba fudhata.
يوم دي بس شاشة شاشي سمو إيه. مسقلات سولا غره إيه. أبابو بدارتسي أدو بقول يا لا غره سوتا شاشي كنيا نميتشنو في ده مال كنتو مال كنتو في ما تدام ورا فاني سرباني دي من كان مال بدينا ديتنا في وقت فون ديف تاني نياتني كنتي نياتني يدوغني كاني دي فرسو كني أكمل تبي ورا غافة بمال جتني بسابة تاني باتو بيرو guddaa neeruma fayyaa ta'u gaa'ugaan isin haa ga'u guddaa neeruma xixinnaan guddaa innaan ka. Gaagalata maan ijoolleen dagatanii deemanii deemuu kiyya egaa nu ulfaadhaa nu jiraadhaa waggaatti moo waggaadhaan wal nu agarsiisu nagaatti fayyaa ta'aa jiraadhaa. Benguni bukifana, benguni bukifana. Benguni bukifana, benguni bukifana. Titi danuraya de gurguda gudifana, gurguda gudifana. Titi danuraya de gudifana, gurguda gudifana. Kuni buki sudema, kuni buki sudema. Kuni buki sudema, kuni buki sudema. Waya birra, waya birra, waya birra, birra birra, birra bitanna, birra birra. Tole guddaa galatamii mee ganama wal arginee turreeyyuu yeroo sana shamarran adamsaa turtan yeroo isaan qonni buqqifatan maal gootan yeroo sana? Yeroo sana yaa akkuma aadaa keenyatti shamarran yeroo beellama qabsiifannuu fi wadaajii jedhama. Bootuma keenyarraa darbe waan ta'eef yaa kan nus immoo akkasatti fudhanneetu dhaloota dhuuf dabarsina. Yeroo sun beellama yeroo namni waliin argine ganni kun gara bacaqee irraa booqatti kan ba'udha. Shamarran yeroo ilillii buqqifatan yeroo qonni buqqifatan warroota dhiiraa kanaaf gaafa beellaman gaafa isaan dhiiraa wal arganii nus immoo achumaan guyyaa san beellama qonni sanarratti dhugaatii dhungoo dhuganne shaashii irraa fudhannaa. Ganama si argaan tureeyyuu shaashii irraa fudhattee taate? Shaashii irraa fudhanne. Fudhatte? Shaashichi immoo gaafa karameellaa fidde deebi'aa jecha. Yoomi jechuudha amma karameellaa kan isin fiduu dandeessu? Yaa'u gaafa isaan beellama nuuf beellamte jechaadha. Gaafa beellama sun yaa'u osoo maatii isaanii hin arginu osoo maatii keenya hin arginu warra fagaannaa waan ta'eef gaafa isaan gaafa isheen dhuftu beellamaan anis beellamaan meeshaa ishii irraa fudhadhe kana shaashii irraa fudhadhe kana nan deebisaaf isheenis immoo karameellaa naaf fiddee dhufti. Akkasumas immoo yoo akka carraa ta'e carraa jireenyaa nutti dhufu ta'e maatii keenya amma dhiyaannee gara gaalaattis deemuu hin dandeenye. Bultiyyoo horachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas horachuu dandeenya. Kanarraan kana fi maddii naannaa turtan mana namaa naasaan deemanis isaan hin nyaatu isin hin nyaachaan turre. Yaa nuti saafaan adeemnee inni eegna jechaadha. Ishii sun qabeenya keenya jechaadha. Yeroo sammaa inni shaashii irraa fudhanne kun akka namuu hin tuqne
irra deemnee eegganna isaa faana deemnee jechaadha. Nyaatanii? Nyaannu yaa'u yeroo yaatamu kophaan jira. Dhumarraa erga isaan xumurameen booda namni affeerran taasisu hin jira jechaadha. Si milkaa'eesh bar? Hayyee sirriitti naa milkaa'e ani akka kootti guyyaan akka har'aa guyyaa addaa ta'e anaaf maaliidhaaf jennaani guyyaan qaammee jechuun ganna dukkana keessaa gara birraatti yeroo ba'amudha. Innis qarqara biyyarraa yookaan immoo yanii gaafa guyyaa tokko fulbaana kanaadha. Kan immoo yanii guyyaa addaa ta'e anaaf guyyaan har'aa kun. Argattee si milkaa'e? Sirriittiin argadhe naa milkaa'eera. Kun kan isheetiidhaam? Hayyee kan isheeti inni kun ammoo guyyaa deebi'uu qaba akka ittiin deebi'u garuu kanuma isheeti. Inni kun na bira jira jechuun ammoo isheen akka waan na bira jirtuutta yaada. Yoom deebiftaaf yoom fudhatti waan kan? Kan ammoo yani kanan deebisu guyyaa beellamaati. Beellama sana ammoo yani beellama iccitiidha walitti himna. Yeroo sana ammoo yani nan deebisaafi innis immoo yani kan deebi'u gaafa masqalaa deebi'aa jechuudha. Maal fudhatteetu kanatti deebiftu? Kana fudhee kanan deebisu egaa waanuma iccitiidhaan Icciti kan keessan qofa? Anaafi isheetu beeka isa. Bareeda. Sirbaa turtan immoo maddii naannooftanii? Sirbaa. Maal jettanii sirbitu? Waa birraan baree farda bitanna yaa hiriyee jenna. Isatti aansee kan jiru tapha fardaa waan ta'eef waa birraan baree farda bitanna yaa hiriyee faa jechaa taphachaa deemna yeroo sana. Waa birraan baree farda bitanna yaa hiriyee. Waa birraa kaleessa galgala. Yaa galgaleesseeto. Haasaan jira jetta. Aanaan jajjabeesseeto. Gurra. Ubaadani gurra ibaadani gurra. Uftee maadamna keessa kameera midura kameera midura. Uftee maadamna keessa kameera midura kameera midura. Yaasirana abkaara yaasirana abkaara. Yaasirana abkaara yaasirana abkaara. Ogaa kan gaarii ayyaana abkaara yaa. Iseenuma faseena iseenuma faseena. Maragala yombaate iseenuma faseena iseenuma faseena. Maragala yombaate iseenuma galita galezooni. Urana kumadore jaleati seloni jaleati seloni. Faseena nani faseena nani. Itti maragala faseena naniitu. Moye magarambate, moye magarambate, moye magarambate, moye magarambate. Farsoya taralitu, farsoya taralitu, farsoya taralitu, farsoya taralitu. Ayiti manakana gifti akananitu, gifti akananitu. Ayiti manakana gifti akananitu, gifti akananitu. Tunjiti ya tunjiti, tunjiti ya tunjiti, tunjiti ya tunjiti, tunjiti ya tunjiti. Benguni bukifana, benguni bukifana, benguni bukifana, benguni bukifana. Titina nuraya de gurguda gudifana, gurguda gudifana. Titina nuraya de gudifana. Ana gurguda gudifana. Kunibu. Kambara keessa bula. Bulchuwa. Dokole keessa bula. Bulchuwa. Kan guddata. Bulchuwa. Guddaan bula. Bulchuwa. Kan wallaan Bulchuwa. Nyata. Benguni bukifana, benguni bukifana, benguni bukifana, benguni bukifana. Lila balkana lila, ya kenu ayoto mujamo malibila. Sayana ya sayana, sayana ya sayana, sayana ya sayana, sayana ya sayana. Abaye adabale balule, abaye baye baye, abaye mali balule rata, abaye baye baye, abaye ergaide zibabu, abaye baye baye, abaye mali sibude rata, abaye abaye tu ya casa magurkurate rata bodega. Benguni bukifana, benguni bukifana, benguni bukifana, benguni bukifana. Fitina nuraya de gurguda gudifana, gurguda gudifana. Tu ya jaro kurena e, tu
kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa turmaanni as godina Shawaa Kaabaa aanaa barra ganda meettaa guutaa komboleetti taasisaa turre egaa amma taphachaa soollee shamarran faanas warreen dhiiraa faanas dadhabne ramma gara dadhabbiitti dhiichisaa oollee nuti. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa anillee akka mulee sana duuba waliin dhiichisuu baadhosii warra dhiichisan kana duuba deemee shamarran akkamitti sirbuu maal jedhanii sirbuu ayyoliin naan durii maal yaadatu waan jedhufa egaa keessaa dubbisaa turree jirra dhumarra immoo gammaqee ganama dhaqnee nagaa gaafannee waamicha itti qabnu koottaa ayyaana waliin kabajadhaadha warra jedha sanatti argamneetii jirra shamarran isasumatti nagaa walitti dhaammatanii kinoo sayyaana bare gareeddachaana jechuudhaan qunni isaan buqqifachaa turan asitti darbatanii deemanii waan nama ajaa'ibsiisudha aadaa duudhaa ganamaa akkanatti dhaloonni gaafa fuudhee itti fufsiisu egaa dhaloonni ittaan immoo akka irraa baratu taasisa waan taajabne keessaa inni tokko ijoollee xixiqqaan illee egaa naannoodhaan walitti dhufanii wajjin hin deemaa sirbaa turanii kun kan dhaloonni immoo harkaa fuudhaa jiru akka jiraatu agarsiisaa ramtiire. Baay'ee namatti tola aadaan xiqqoo ishii jidduutti laafi waan jabaate fakkaata amma dhaloonni akkuma ati kaaftee jalaa warreen sirban baay'ee isaaniitu jiru warreen dhiiraa jalaas akkasuma warreen shamarran warreen gurguddoo ta'an akkasuma dabareedhaan walitti daddabarsu waan ta'eef aadaan kun immoo wal jala baratamaa deema. Aadaan kun amma mataa ol qabachuu isaa waan namatti mul'isudha. Egaa nuyis akkuma jennee mana kanaa eegalle jalqaba yeroo eegallu ammas immoo xumura keenya mana kanatti taasifachuudhaaf jira. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa ayyaana qaammee kanarratti hawaasnis naannoodha walitti dhufee buna wal waamee waan qopheeffate waliin dhandhamatee nyaatee dhugee deema nutis gaa bakka waamicha qabnu irratti gaa waamicha irraa nafan jedhama mitiire achi seennee hawaasni immoo akkamitti kabaju akkamitti waliin dabarsu yaadannoon isaanii maalidhaan jedhu gabaabsinee bareechinee simbiraan geenya garuma waamicha keenyaatti seennaa waan addamu waan qophaa'etu jira daawwattoota keenya ammallee nu biraan dhabamina. Gara keessaa seennee waan jiru waliin haa ilaallu. Beekuni bukifaana beekuni bukifaana. Beekuni bukifaana beekuni bukifaana. Ogaadhaan nu haa ga'u. Aadaan Oromoo deebi'ee aadaa kanaan nu haa bulchu. Aadaan kun keenya haa ta'u. Uumaan nu deebitee uumaan kun nurra haa turu. Uumaan kun nurra haa turu. Uumaan kun keenya haa ta'u. Kan Itoophiyaa. Amaan isaan dura ejjetin. Beekuni bukifaana beekuni bukifaana. Beekuni bukifaana beekuni bukifaana. Daawwattoota keenya mana keessan teessanii qophii ayyaana waggaa kan daawwachaa jirtan egaa tapha qaammee isinitti agarsiisnee jirra. Hawaasni immoo akkamitti waliin dabarsaa kan jedhamu gabaabsinee simbiraan godhaaf yaallaa dura egaa nutis dadhabnee dhufnee hawaasnis egaa akka carraa ta'ee oduma waliin nyaachaa dhuguurra qaqqabnee egaa nyaataa fi dhugaatiillee waliin qooddanneeti jirra. Mana obbo Wandoo isheetti argamnee egaa ganama isaanuma biraa eebbifamnee baanee amma immoo isaanuma biratti egaa waggaadhaan nu gahee jennee deemuuf jirra. Akkam ture ayyaanni egaa ganama simbiraa kan eebbifamnee baanee shamarranis dhufanii goobeenis ollaanis dhufee akkamitti ayyaanni akkam ture? Qunnis fudhannee biddeenas kennine eebbifatanii muudas kennine hunda aadaa jiru dhiyeechine wajjiniin koflaaf taphaan hundaa hojjenne. Egaa yeroo baay'ee shamarran mana keessan dhufanii ijoollee warri dhiiraatis dudduuba deemanii gaafa sirban argine boondoo akkamitti taajabdu dhaloota kanaa akka durii sana akka keessanii sanitti sirbaa turanii laata? Akkuma keenyatti sirbaa turanii aadaan dur nu deebi'ee jira. Wanni garaagarummaa wannoo jedhe homtuu hin jiru. Akkamitti faarsaa turan isaan isin immoo odoo kanatti dabalanii kan jettanii maalidha mee shamarran kun? Waan wallaalanii sitti himne faarsanii ilmas faarsan intalas faarsanii saayyas faarsan jabbiis faarsan homaa waan nagatan hin qabu seera hundaa ammaan la'an. Baraneefaa bira gaafa dhaqan akkaataa itti faarsan adda adda qabaa jedhan. Dubartimoo nu yaadaa dur itti faarsinumoo dhuguma intalloo heerumtee yoo qaadhimaa taate masqaaliin tan mormaati masqaaliin tan mormaati. Kenya abbaa duraa qaadhimaan kan hormaati qaadhimaan kan hormaati
Qamaleen duchisiini qamaleen duchisiin kenniyaa abbaa dubraa kaadhimaan tursiisiini kaadhimaan tursiisiin inni faarfanna. Kaadhimamtee bira gaafa dhaqan. Kan immoo heerumte baranee bira baran heerumte. Ani heerumte hodha inni wayyaantoo bilbil jette wayyaantoo bilbil jette. Maaloo yaa hiriyaa too bakkeentee kirkir jette bakkeentee kirkir jette jenna. Deettuu bira siisee? Deechuu bira moo? Goraadee kushuluudha goraadee kushuluudha. Siyaa kennu yaayi xinnayyoo guduruudha jenna. Dhaloonni amma ijoolleen xixiqqoo shamarran amma dhufanii kun gaafa isaan faarsanii maalirraa immoo isaaniin maalirraa argitanii maal gammachuu akkamii isinitti dhagahame dhuguma waan dur isin sirbaa turtan sun dhaloonni kun immoo fudhatee itti fufsiisaa jiraayii. Faarsaa jiranii akkuma nu duritti waan dogoggorres daa'ima keenya biroo qabaanne manaa gorfannee baana garuu faarsaa jiranii miidhagumaa aadaa amma agarretti. Ollaan hedduu taas jira kasan wajjin kabajaa jiru ayyaana bara haaraa kana yeroo kan ollaa akkanumatti waliin kabaju. Akkanumatti waliin kabanya yeroo hunda akkanuma ayyaanni sirriidha ayyaanni miidhagaadha. Yeroo hunda akkanumatti waliin kabanyee akkumatti waliin dabarsaa turre. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa ayyaana bara haaraa haala kanaatiin kabajaa jirra. Egaa akkuma jalqaba kaafne kan itti argamnu godina Shawaa Kaabaa aanaa barraa ganda meettaa guutaa komboleetti akkasuma mana obbo Wanduu isheetuutti jechuudha. Egaa ayyaana haala kanaatiin waliin namni nyaachaa dhugaatii waliin kan inni dabarsaa jiru jechuudha. Egaa nuyis haala ayyaana qaammee irratti haasaa taasisaa jirra. Amma namaddiitti maanguddoon tokko in argamu waa'ee ayyaana kanaa waa muraasa isaa waliin tormaata taasifna. Qophiin ayyaanaa ji'atti godhama ayyaana qaammee kana jedhame. Ji'atti abbaan manaa haati manaa bakka jirutti wal mari'atee fuulaa qopheechaa daabboo qopheechaa farsoo qopheechaa. Achuma immoo daa'imti jala jirtu shamarran dargaggoon goofaree filatee. Innis akkasuma qophaa'a. Akkuma maatiin qophaa'u. Iyyee. Toora isaan calqabasan akka amma kunoo isin silkii fiddanii silkiidhaan heloo jettan kanaa mooti. Yeroo sana hin jiru. Jennee wal yaamne. Wal yaamne bakka isaan dhaqan kana dhiichisaa dhayna. Maal jennee dhiichifna? Yaa shangee baga birraan bari'ee dhiirri wal arge baga birraan bari'ee goonni wal arge jenna. Tole baay'ee gaariidha. Mee akkamitti ilaalta rirree amma sochii amma darge? Amma ayyaanni qaammee kun duri hin hafee duudhaan kun hin hafee bara dheengaddaatii fi barana akkamitti uummannis gammadee aadaan dur deebi'e. Obbo Tsaggaayee Dayyaasan jedhama. Jiraatuma waan ganda meettaa guutaa kombolee kana. Amma immoo Waaqayyo galatoomu nu deebi'aa jira. Egaa durkaa ijoollennatii keenya asitti guddannee ayyaana kanas kabajannee akka aadaa keenya akka warra keenya irraa fudhannetti kabajachaa turre. Ammallee nurraa nafin jennee kinoo ammas aadaa kiyyaa jedhetanii karaa Adaamaa kutee kaleessa dhufee kan ayyaanni keenyatti kabajamu waggaadhanii dhufnee gafajanna ayyaana keenya. Tole bareeda. Akkamitti ilaalta reessi? Baay'ee nu gammachiisee nu laalaafee ture. Galaa luucee ture hafee ture. Nu wala aadaa baay'ee jira. Aadaan kana fakkaatu baay'eema jira. Kan akka goobeen jira. Kan akka ayyaana qaammee kana. Nu qaammeen gaafa dhufte dura waggaatti dhufti yoo dhufte ji'atti ribni nu qabu. Warri keenyallee kafana yoo nu bite aduu ji'a qaammeen boru jedhani uffannee bulla halkan kaane. Nuun bari'u dafee guyyaanas nuun gahu. Ayyaanni guddaa ayyaanni bareedan isaa aduu isaan kan ayyaaneffannu ayyaanni keenya ayyaanni qaammee isaan ka isaan duuba deemnee gaafa buqqisaa jedhanii akka ayyaanti borumtii ta'ee buqqisaan jedhantu jira. Galgala dhaqneeti qonnii buqqifatti. Nullee egaa horii tiksine horii galchinee itti deebinee ishii wajjin kaannee ishii duuba deemnee ariinee lallaallanna. Daawwattoota keenya aanaa barraa ganda meettaa guutaa kombolleetti egaa akkamitti kabajamaa qaammeenii kan jedhu maanguddoota irraa shamarran irraa qeerroowwan irraa waan hedduu qoodannee jirra. Milkaa'ina kanaaf immoo sagantaa kanaaf egaa bulchiinsi keessumaa waajjirri
bulchiinsi waajjira aanaa kan aanaa barrakka guutaa ganda guutaa kan bullees hedduu nu waliin dhamaaniitii jiru. Mee immoo isaan keessaa kan yaada gabaabina nu kennanii ni jiru. Mee aadaa kana guddistanii dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaaf akka waajjira keessanitti immoo maal hojjechaa jirtu kan jedhu akka nuuf kaastufani. Tole, maqaan koo Addee Bizunash Gabra Maariyaam jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira gurmaa'insa uummataa aanaa barrakii. Keessattuu dhimma aadaa kana wajjin wal qabatee kanaan dura aadaan bade, safuun cabe deebisuudhaaf akka waajjira aadaaf turizimii aanaa barrakitti itti dhimmamnee halkaniif guyyaa hojjannee qeerroo keenya akkasumas immoo shamarran keenya walitti qabuudhaan ijoo safuun keenya duraan cabee jiru, aadaan keenya duraan cabee jiru deebi'uu qaba waan ta'eef dhimma kanarratti xiyyeeffannee keessattuu akkuma amma argitan kana ganda guutaa meettaa guutaa komboleetti xiyyeeffannee bifa kanaan bifa bareedaa ta'een shamarranis dargaggeessis hawwisoodhaan shubbisaan dhiichisaan qaammee sirbuudhaan bifa kanaan aadaan kun akka deebi'uu fi aadaan bade sun akka deebi'ee hidda godhatee itti fufu taasisuudhaaf carraaqii guddaa taasisnee har'as bifa kanaan itti deemaa jirra jechuudha. Bifa kanaan ayyaana kana dabarsuu keenyaan baay'ee gammannee irraa ulfaadhaa galatoomaa nu jiraadhaa isiniin jenna gaa. Tole, nullee guddaa galatoomaa ulfaadhaa jennaa. Keessattuu bareedinaa fi miidhagina sagantaa kanaaf uummanni meettaa guutaa kombolee keessattuu uummanni zoonii meettaa halkaniif guyyaa itti dhama'uudhaaf aadaa keenyatu deebi'aa, aadaa keenyatu itti ibsama jechuudhaan waliin tumsuudhaan obbo Wanduu Asheetutti argamanii aadaan kun keenyumaa aadaan Oromoo har'as borus dagaagee itti fufuu qaba jedhanii bifa kanaan argamuu isaaniitiin guddaa galatoomaa jennaani. Ohoo tambara nageenye tambara gereetiin nu gahi. Tambara nageenye tambara nageenye birraako saase asaase raankuni damma raana maraase oho tambara nageenye tambara gereetiin nu gahi. Kaya biache galia gorba sige awala madabdu galia gorba sige galia geche galia gorba sige iselale latte galia gorba sige tabago jamiti galia gorba sige nama naatu gare galia gorba sige amma boonitti galia gorba sige
Oya birra birra maskala gae polishi mala. Oya birra birra maskala gae polishi mala. Kikana goti. Oya birra kinokana goti. Oya birra yabiganna moti. Oya birra yerani ankachun. Oya birra katarani afun. Oya birra garena magoti. Oya birra birra maskala gae polishi mala. Birra maskala gae polishi mala. Oya birra Oya birra Oya birra Oya birra Oya birra Gae polishi mala. Oya birra Gae polishi mala. Gae polishi mala. Oya birra Oya birra Oya birra Oya birra Oya birra Gae polishi mala. Oya birra Oya birra Oya birra Oya birra Oya birra Oya birra Oya birra. Daawwattoota keenya qophii ayyaana kan addaa qopheeffannee tapha qaamee shamarranii akkasuma immoo hawaasni akkamitti kabajaa kan jedhu kan bifa addaatiin qopheeffannedha kan simbiraan gahaatii turre amma gara xumuruutti jirra miteere. Egaa kabajni ayyaana kana iddoodhaa gara iddootti garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Akka godina Shawaa Kaabaa Aanaa Barraa ganda meettaa gootaa kumboleetti immoo kana fakkaata. Egaa dargaggoota faana akkasumas immoo maanguddoota faana turmaanni taasifne kana fakkaata. Barri kan gammachuu kan badhaadhina akka isaanii ta'u asumaan isaanii hawwuudhaan gargar Egaa isinis waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Egaa bakka jirtanitti ayyaanni kan milkii kan jaalalaa barri kan milkii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Isinis kaa warra isin wajjin kabajaa turre galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Nagaatti nutis gara qe'ee keenyaa gallaa gaa ulfaadhaa galatoomaa. Oyaa bira! Oyaa bira!